osuma beeku waan san daranuu akka qabatu godha. Takkaammoo jara lamaan kana isaanii waa'ee gosaa haasa'u, isaanii waa'ee gandaa haasa'u, isaanii waa'ee biraa haasa'u takka argitanii beekanii. Cinaa qabatu gaaf sallaalle akkuma fedhe entertain nu godhanis gaafa rakkoon uumamtee girrigirri Facebook kana TikTok kanarraa uumamtu cinaa qabatanii taa'u. So wanni addatti unique isaan godhee TikTok kanarratti akka jaalataman isaan godhe tokko kana. Maaliif waan hin galchine keessa reef dubbachaa turte maakiin waan hin galchine keessa hin galan. Namni waan hin galchine keessa galu ammoo wannaadha akka tisiisaati beeyda. Tisiisni akkam bakka keessa inuma seenti. Nama gubaa nama hin gubu ni qabbanaawaa ni dhaamotaa isaa hin beeytu. Xilliqitti jetti. Sidii galee. Jada Simon ye best ila waizawi ani nati tola waizawi wallahi namni situ ma okay dubba dare video banadati Raachu mataa isaa koo beekumtii maamma kana gawa kan argatu kan godhe la walii wajjin hin taphachuu keessan irraa kan ka'edha like ana hundinuu ni beekame maaliif namoonni Laal jara keenya akkasii beekuun isinirra jiraatu maakiin qabsooytudha. Namni ammoo maakii jaalachuun dirqama nama gaafachuun irra jiraatu baga jaalattanii intala teenyatu tajaalatanii. Namni ammoo maakiin jaaladhajuu dhufee maakitti haasoo osoo hin taane dhufee na dubbisuudha qaba. Tokko gabbara barbaachisu nama jaalachuu qofti gatiin qabu. Maaliif jennaan waan nama jaalattisaniif wareegama barbaachisu kafaluutu sirra jiraata. Obboleessi keenya galoon yeroo miira gaddaatiin taa'aa jira. Kanaafuu galoo keessan na dubbisi. Abiyyo stop jaakiin hafee. Intala adeeraan taaf amma walumaa galatti maakii keessan na dubbisi gabbara barbaachisu yoo kan kafaluu dandeessu taate haaloo saalan rakkoon takka hin jirtu jechuudha. Intalti alaaf dhalattee. Arargeen gabbara nyaata yoo arsii malee dhiisi. Lakkee jalli lakki wanni kas jaamtu hin jirtu. Laala wanni kas jaamtu hin jirtu. waan akkasii qabatanii Haasaan akkasii hin jiru. Arargee Laala arsii baakidhaa diroonidhaan waraabuu danda'u sirra jiraata. Hin jiru kaameeraadhaan moobaayilii ol qabdee nama jeequn. Aboo kennoo namni itti ergattu argame eegin nu ergadhu jaarsummaa keessaa nu dubbisi rakkoon hin jirtu jechuu harma gabaaba. rakkoon qabu. Gaafii qaba kanarratti illee. Laal mana gizee seenan ulaan seenan jara keenya. Mana ulaa dhiisanii gara biraatiin seenan. Micootana namoonni baay'een numa agarraa as gubbatti intalti tuni bu'aa bahii ija Oromooti. Keessattuu akka shamarran Oromoo keessaa intalti tun akka ijatti qabsoo Oromoo tanaaf sagalee nama ta'aa ture jechuu. Girrisaan keenya kun itti wacee jaalala maal jee micoo TikTok jalaa cufuu waan adda addatti miidhaa adda addaa irraan geessisaa turan. Kana hunda ni obsine namni dhugaadhaan jaalate taanan na barreessi jechuu karaa keessatti na dubbisi. Of qopheessu dura mataa kan kee qophaa miti gosa danteetti wajji of qopheessuu si barbaachisa. Maaliif wanni waan guddaa waan ta'eef kanuma jechuun barbaada. Aga abbaa torbaa qoradhu. Abiyyo ati mataan kee keessaan nu dubbisuu qabda. Maaliif isin dubbisoo? Intala adeerataa fi kamitti Amma ati mana seeratti qoratamtu deemuu qabda. Qoratamuu qabda. Maaliif yoo jette karaa irra deemuun siif hin maal irra deemteetu masmara namaa jette waanta ta'eef seeratti si dhiyeessina. hin jiru obboleessa wanni akkasii maaliif? Utubaan hagatti dhiibanii fi hagatti dhiisan qabaa jenna. Amma wanni bakka san hunda dabartee bar. Abiyyoo dhugaa jette ati mucaan teechuma durattiitu yooma ilaalu natti hin tolle akka malee taa'a. Dubbadhu jennaan dubbii dadhabee ija qaqqabi jennaan ija qaqqabuu dadhabee kalaalu kallattuma takka. Dubbiin isinumarraa habaatuuf isinirratti eegaa jirra aboonu. Okay. Gaarii jirtu amma maakiidhaan akka hin qalline namni tokko. Gaafa isin maakiidhaan qallitan gaafa isin maakiidhaan qallitan like nama nuclearatti bu'aa jirudha. Like she's
She's a weapon. Gabaan Weapon baay'ee addunyaa kana sirreessuu dandeessu jedhee isa walitti amanuuf. Maakiitti namni dubbachuu barbaadu jalqaba. Like masmara hedduu waan baay'ee keessa darbuu qaba. Background isaa cheekii ta'uu qaba. Eessa akka dhufe beekamuu qaba. Fuuldura nama kanaatiif gaaraantii maal akka qabu beekamuu qaba. Waan hedduu keessa darbuu qaba. Like akkuma kanatti ilaalaniidhuma waan akkasidhaan isinitti hin fakkaatin. Background cheekii hedduu keessa dabartaniitu kan isin maakii bira geessa. Waliigallee galoon nagaa jira. kiliirii ta'uu immoo qaba. Dhimmi kun illee maatiin deebi'aa deebiftu. Dhimmi kun doorsisa baay'ate waan isaa maanni namoota baay'ee nama 400 oltu jira. Doorsisaa jirtu wanta isaa maakii waan isaa waan taate hiikikaa dubbii kana hunduu doorsisaa jiraate. Namni isii barbaadu maaliif isii waa gaafachuun isin barbaachise jalqabumaa'u maaliif abbaan ni jira adeera jira erga jennee aadaa Oromooti isin cabsina maakii jettanii waamina yoo waa gaafachuu barbaaddan intala teessan jaalanne jeeyina keessan jaalanne jeeyina Oromoo jaalanne akkamii karaa kamirra deemnaa daandiin itti nu geessu eessaa jaa nu mari'adha ulaagaalee nuti keenya san yoo guuttan aaloo saalan aadarraa ammaynu kanaafuu Abbiyyoo yaadichi sirriidha. Garuu amma abbiyyoo jeensi yaame mitiire maatii jettanii maa yaamtanii jechuun immoo dogoggoraati. Nuti akkuma saba Oromoottis taananii qabeenya qabnu keessaa tokko nama qabnu keessaa tokko maakiidha jennee itti fudhanneeti. Maakii jennee yaamuun itti boonuudha ooti itti gammaduudha ooni itti amanuudha ooti. Maaf maakii jettanii yaamtu jechuun kun dogoggora miti. Anoo siyyuu kunoo abbiyyoo eeyyamaadhaa miti. Qabeenya Makicheetu ni kuleera kanaaf si soraateetu. Jara keenya hayyee isin hundinuu galatuumaadha. Galatuuma. Ammeetiin hin gaanfadhaa. Oromoo maayikii gaafa waa'ee isaa softan maqaa Oromoo walii galaa sa'aati. Of gadi buusee Oromoo akkasii jedhu beeku. Oromoo isheedhaa jirti. Annama akkasitti amanu. Itti dhaabattu hin beeku. Isa kanaaf maayikii jechuun Oromoo kutaa qaali. Kanaaf diamond and gold is not the same, right? Value adda addaa qabu. Value maayikiin qabu. Loobi isiniin kun hundi dhugaa dubbachuudhaaf nuuf warra gumaati akka maatitti nuti gumaa isin gaafanna maaliif jennaan intala miidiyaa isii garaagaraa jalaa cuftanii ammallee deebitanii maakii jechaatu waan Abbiyyoo miidiyaa tiktokii sanka irratti gubee diinadha. Kiliiritti soddaa keenya ta'uu barbaadutti warri kunnuma wacaa soddaa wajji duuba waliin haasoyna akkana bo. maaliif ati badiin qabduu baga nu jaalattee jaalatanii nu jaalatte maa nu jaalattallee siin hin jennu ati wanni si barbaachisu yoo jira qopheessii abduu faa wajjiin mari'adhu abduun faanaa nu dubbisanii. Magaa akka aadaa Oromootti waliigalteen keessan kun silaa keessa. Yaasa'uun hedduu aanallee naqaanyeessaa jira waan ta'eefuu dubbii tana asitti silaa dhaabtan kabajaan isin gaafadha. Isaa jechuun jirti gaafa. Okay, Abbiyyoo galatoomaa isin hundi keessanuu.
Ati fi Abiyyoo fi ani jechuudha. Egaa akkas jettanii rakkoon qabu. Marga saartuu irra siyaana san nasiisu ka. Babu. Karaan keessi fadheeratu wedhaan isaan. Karaan duddaan daakkoo si haa ta'u. Akkasin jedhamu karaan keessi fadheeratu jedhu. Duddaan daakkoo siifa ta'u hin jedhamu. Karaan keessi fadheeratu. Bal'atu sifa wanta araagu akkas jedhamee eebbifama akka seera Oromootti. Suuraa fitte dubbii maaliif jennaani namni TikTok irratti intala teenya waa'ee jaalalaa gaafatu nuuf nama gumaati. Kanaafuu jara keenya keessan nu dubbisaadha. Oromootiin deemnaa kanaafuu galatoomaan isiniin jechuu barbaada ulfaadha. Okay, video banadhu. Dhageessan kaasiin martuu karaa guutaa koottaa mala aadaa Oromootti karaa guutanii dhufan. Galoo ati anatu Abiyyoo bira sii dhaqaati ati anuma bira koottu mucayyoo illee natti dhiyoo jirti tikkeettuma tokko oolma qofa muradha gaafaan sii dubbisuu danda'a. Yaa nama durayyuu jalqabayyuu maaliif akkasitti taa'ee namni baay'een koomentiidhaan itti dubbadhu maali jechaa jira. Nama baay'een na beeka. Ana akkasii jaaladhu nama baay'een na beeka. Oromoon nama baay'een na beeka. Yaa nama akkanatti naa dubbatu argachuu kiyyaafiyyuu hedduun gammade. Saniifis jim jedhee akkasitti taa'aa ture. Abiyyoo Abduu hundi keessanuu galatooma. Fira. Mucama akkana fayyaalessa gara laafessa ija laafessa kan argachuu nu wanta. Abiyyoo Alende. Yaadamte jala jira. Maaki. Maaki. Eenyu dubbatu jira? Namni wayi raachee gashii jechaa jira. Raachiin akka jiraa? Yoo isitti michaa raachuu. Kina na fakkaata. Galimee Kana isaan biraan miidiyaa kana hodhis. waan jiru natti fakkaatu.